Qur'aanni daawwitii musliima hundaati kan keeysatti filaalu namni muslimaati dhugumaan badhaase rabbiin alamaati kan qur'aana rabbii haffaaze qomaati hundaafuu laaffiisi rabbii yaa rahmaanu xiqqaa fi guddaadhaan kottaa karaanu xiqqaa fi guddaadhaan kottaa karaanu isaanin ja'ama guyyaa qiyaamaati hanga beeytu oofi qur'aana rabbiiti oliin isa deemti liftiin jannataati karaa ol baata fookii jannataati bakkatti xumurte tuqubsumateeti qur'aanaan ol fuudhe mootichi ol aanu xiqqaa fi guddaadhaan kottaa karaanu lakal hamdu rabbii yaa mootii ol aanu nuu kannite diini guutuu waa hundaanu xiqqaa fi guddaadhaan kottaa karaanu xiqqaa fi guddaadhaan kottaa baraanu qur'aanni mucjiizaa zamaana hundaahu abbaan fedhe isaa jijjiiruun danda'u akka seera namaa amaatuun fooyya'u rabbiitu tikfata tottokuu hin taa'u akka jecha namaa amaatuun fooyya'u irra aana malee baaxillirran aanu xiqqaa fi guddaadhaan kottaa karaanu xiqqaa fi guddaadhaan kottaa karaanu lakal hamdu rabbii yaa mootii ol aanu nuu kannite diini guutuu waa hundaanu xiqqaa fi guddaadhaan kottaa karaanu xiqqaa fi guddaadhaan kottaa baraanu lakal hamdu rabbii yaa mootii ol aanu nuu kannite diini guutuu waa hundaanu xiqqaa fi guddaadhaan kottaa karaanu xiqqaa fi guddaadhaan kottaa baraanu xiqqaa fi guddaadhaan kottaa karaanu xiqqaa fi guddaadhaan kottaa baraanu xiqqaa fi guddaadhaan kottaa karaanu xiqqaa fi guddaadhaan kottaa baraanu